Karaalee hedduun qaama keenya laaffifachuus taanee bareechifachuu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti hinnaa fayyadamuun gogaa keenya lallaaffisuu ni أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطان يتهدمتو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما أورموكو قوت ومنتف كتانو سو waliin qoodin jirra jirtu siniin jedha. Kaniin har'a qabadhee dhufe miidhagina keenya yookiin laafiinsa qaama keenyas tahee bareedumaaf baay'ee kan nu gargaaru karaa salphaa taheen jechuudha. Karaalee hedduun faayidaa qaama keenyaa akkasuma immoo namoonni yeroo hedduu qeensi isaanii yookiin ammoo harki isaanii ciccitan akkasuma immoo shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatan harki isaanii sababa keemikaala adda addaa hiqaa dhiqanii akkasuma immoo qulqullina manaas tahee mana fincaanii qulqulleessaniin dhugaa dubbachuun firummaan kuttu jedhanii sababa kanaan baay'ee kan miidhamanii fi harki isaanii hedduu kan ciccitu akkasuma immoo hidda kottee jalatti kan qoqonca'uudha. Jalqabaaf saanii keenya dhiyeeffanna yookiin ammoo uumata jechuudha. Distii qulqulluuftus tahuu mala saanii adda addaas tahuu mala laastikii sibiilis ni taha. Dirqama kana jechuu hin dandeenyu jechuudha. Itti aansuun ammoo hinnaa keenya dhiyeeffanna. Har'a hinnaa ani kan dhiyeesse waan hinnaa namoonni hedduu maalidha jedhamee kan na gaafatanii hinnaan harka keenyaafis tahee fuula keenya qaama keenya akkasuma rifeensa keenyaaf baay'ee faayidaa guddaa kan qabuu fi ammoo hinnaan jechuudha fayyaaf akka aynannaasii fi rakkoolee bogoo mataa adda addaatii fi ciccitiinsa qeensas ta'ee harka keenya qamaaca'iinsaa fi laafinsa gogaa keenya baay'ee saffisaan kan nuuf dabaluudha. Kanasitti argitan kun har'a hinnaa hanga maankaa 5-6 kanaan dhiyeeffadhe jechuudha. Sababni isaas nama 3 waan fayyadamuu hennuuf yookiin ammoo nam 3 fayyadamuu waan barbaannuuf isin ammoo hanga xumuraatiitti viidiyoo ilaaluudhaan na wajjin turtii gaarii. Asuma warri maatii kontaanee subscribe gochuun gama maatii gotti dabalama. Qophii ramadaanaa akkasuma immoo ramadaanni dhufaa jira. Ramadaan waan dhufaa jiruuf wantoota gaggaaris bareedaa tahee ji'a rahmataa keessa wal barsiisuu fi walirraa barachuun nurratti haa baru isiniin jedha. Shamarran keenya kan biyya jirtanis tahee kan biyya alaa jirtan kun isin barbaachisa. Isin hin dabrini viidiyoo kana namoota hedduu sheer godha. Akkasuma immoo namni maatii koo taatan viidiyoo hanga ilaaltanii xumurtanitti laayik godha. Hanga xumuraatitti isiniin jedha. Akkuma asitti argitan ani maankaa 5 kan dhiyeesse jechuudha. Akkaataa namaatiin dhiyeeffachuu dandeettanii boodasanii sukkaara maankaa 2 kan itti goonu sukkaara barbaade haa ta'u garuu sukkaara tahuu qaba. Itti aansuun ammoo maankaa gugurdaas tahuu ni danda'a. Asirratti garaagarummaa hedduu kan qabu namoonni akkaataa namaatiin jechuudha. Yoo nam tokkoof tahellee yoo nam lamaaf tahellee garaagarummaa qaba. Boodasanii loomii guddaa cuunfaa loomii itti cuunfina jechuudha. Harkuma keenyaanis tahee akkasuma meeshaa biraatiitti cuunfitanii maankaanis itti safaruu ni dandeettan. Kana jechuun kiyyaan harkuma kiyyaa waan itti cuunfaa jiruuf ammas ammoo hinnaa nam 3 hojjetaa jira. Isin garuu nam tokkoof yoo hojjettan hinnaan maankaa 2 isinii gahaadha. Tokkoof walakkaallee gahaadha. Namoota lukaaf harkatti godhatu maankaan 3 illee gahaadha. Firii loomii kan keessa buute keessaa fuudhuu qabna isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boodasanii haala kanaan waliin gala. Namoonni hedduun hinnaa akka bahuufis tahee yookiin ammoo akka baay'ee miidhaguuf dadhabbii hedduu kan wajjin dadhabanii fi namni waan icciitiin yookiin dhoksaa waan biraa itti dabalu itti fakkaatu. Sanii miti namoonni tokko shaayinillee akkasuma qurunfudiinillee baay'ee bareedaadha. Haa ta'u malee anarra bishaanii fi sukkaara akkasuma immoo loomii sammalee jechuun zayitiin hinnaa waan jiruuf isaan fayyadamaa jira. Bishaan jechuun bishaanuma adiidha. Yeroo tokko ammoo qurunfudii neskaaffee wantoota akkanaatiin illee hedduu kan fayyadamuu fi haa ta'u malee jechuudha. Yeroo hundaayyuu haala amma isin argitan kanaan namni wantoota akkanaa mana keessaa hin qabne zayitii isaa qofa qopheeffatanii ammoo akkasuma sukkaaraa fi loomii itti gootanii yoo fayyadamtanii jettan baay'ee hinnaan harka keessanittis tahee qaama keessan luka keessanitti kan baa'udha. Achi booda miciinee haala margitanii erga miciinee akkuma lixiititti geessinee jennee ammoo hinnicha keenya xiqqoo bishaan harkuma keenyan gubbaa firfirsina. Sababbiin isaa zayitii isaa gubbarra godhuu waan barbaannuuf jechuudha. Akka zayitiin isaa gubbaa isaas irra deemte yookiin ammoo guutuu hinna wal geettu jechuudha. Kana jechuun zayitii jechuun akka qorichaati. Guutuu isaa irra naquu waan hin dandeenyeef bishaan walmayitii akka ol fudhattu kuni mala dhuunfaa yookiin ammoo mala ofii kootii qofa hojjadheera jechuudha. Isinii qooduu barbaade
yoo zayitiin tu waan xiqqishuu taateef yoo itti gaggice hin geettu jechuudha. Garuu wanni ani fayyadu zayitii amma sitti argitan kana waggaa guutuu fayyadama jechuudha. Kunoo ramadaana bardheen gaddaa bite ramadaana amma dhumataa jirti jechuudha. Kurree isii takkitti osoo hin guutiin bishaan kana gubbaa kana firfirsee booda sanii bishaan san gubbaa waliin gaha. Bishaan san jechuudha. Erga hinnaa michikee geessee maal godha? Bishaan harka kiyyaan gubbaa faffacaasa akkuma nama lixii kenna bukeessee geessee booda sanii ammootuyyuu zayitii kurree isii xiqqishuu isii xaphe irra godha. Achi booda bishaanuma kanaan waliin gaha. Booda sanii yeroo godhutti ammootuyyuu hinnaan baay'ee bareeda kan ta'eef hanga xumuraatitti na wajjin tura. Bu'aa isiniin jira. Maaliif jenna waan isin baay'ee isin fayyaduu fi isin barbaachisu shamarran keen ani hinnaan godhadhu hin jaaladhu jedhan. Gaafa jaalattantu jira akkasuma mootuyyuu dirqama faadaa keessaniifis tahee miidhaga keessaniif godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoo kana turee gadi isinii dhiisuu waan hin oolle sababni isaa jechuudha ramadaana jalatti kaleesse hinnaa jechuun baay'ee bareeda kan ta'ee fi ji'a bareedaa wajjin kan deemudha. Booda sanii feestaala kenna kaama mana keenya keessa jiru gosaalee adda addas ta'uu mala bifa adda addas ta'uu mala itti goon haa ta'u malee itti goon achi keen amma kan hin qopheeffannu wanni qopheeffannu waan jiruuf jechuudha. Haaluma salphaa taheen waraqaa hinnaan hojjetamu yookiin abaaboo isa nakshaa jedhamu biyya Arabaa keessatti bakka kamii fi biyya kamiyyuu kan jiru ni qopheeffanna. Kana jechuun abaaboo maallaqaan ofirratti nama kaasisiisuu osoo hin taheen haala salphaa taheen mana keenya keessatti waraqaa kana qofa fayyadamne ofirra kaasuu kan dandeenyuu fi akkasuma namoota ollaa keenya jiran affeerree guyyaa tokko bakka tokkotti hinnaa bukeessine isaanis gargaarree nus akka gargaaran hojjechuu ni dandeenya. Kana jechuun kiyyaa namoota ollaa keessanii fakkeenyaaf dubartiin takkas jiraatte lama jiraatte hiriyaan tante tarii magaalaan sirraa fagoo ta'uu malti jireenyi sirraa fagaachuu mala obboleeyyan teetis akkasuma sirraa fagaachuu mala nama sitti dhiyoo tahe obboleetti teeti jechuudha. Ollaa keetis yoo tahe waamte nama guddasaa ta'u xiqqasaa ta'u. Kana jechuun dubartiin kumuyyuu isaaniif barbaachisaadha. Anamma akka dhuunfaa kiyyaatti nama ollaa yookiin ammuutuyyuu nama ollaa tahe yookiin nama nadhiyoo jiru wajjin kan godhataa jiru jechuudha. Akkuma sitti argitan kana jechuudha maqasiin mummurree qirsi isaa yookiin ammoo fiizikaala isaa wal qixxeeffachuu qabna. Akka abaaboon bareedaa tahuu fi akka jechuun hedduu hawwataa ta'u. Asirratti kan isin beekuu qabdan abaaboo innuyyuu miidhagsanii yookiin ammoo hojjetanii jiran. Haa ta'u malee nu garuu hanga takka yaanne wal qixxeessu akkasuma mootuyyuu akkaataa nu barbaadetti filannoo kennan hojjetachuu ni dandeenya. Kanaaf filannoo keessan akka inni jiruunis maxxanfachuu ni dandeettan. Ammootu jechuudha irra filataman ka qalbiin keessan isin yaadde qirsi yookiin fiizikaala qirsi qaama abaaboo keessan harka keessan irra kaafachuu barbaadaniin murtanii sirreessuu ni dandeettan. Akkuma sitti argitan kana jechuudha. Kana namoonni hedduun ni beekan jedha. Garuu haa ta'u malee haalaaltaniif kan viidiyoo isiniif hojjetaa jiru hanga xumura viidiyootitti na wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Kana jechuun ammootuyyuu hanga qirsi isaa muree geessee walitti deebinutti obsaan viidiyoo ilaalaa xumurarra akkam akka godhu walumaan haalaallu muramee erga geeffamee akkuma amma isaan godhan kana godhuu qabdan jechuudha. Kunoo abaaboo kana jechuudha dhaabbatallee godhuu hin dandeettan. Kana jechuun amma ofirra kamaran kana isaan quba tokkottis godhachuu ni dandeettan. Isaan hanga keessaa guutuu finan jechuudha. Nama ollaa wajjin akkasuma mootuyyuu nam sadiin kan hinnaan har'a godhatamaa jiru. Inshallah qophii ramadaana hundi kenna haala margitan kanaan erga abaaboo waliin geettanii jettanii haaluma salphaa taheen mana keessan keessatti hinnaa bareedaa miidhagaa tahee abaaboo kaafannee godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun akkuma amma kunoo mummurree nu asii qopheeffanne kanaan jechuudha bifa barbaadaniin akkaataa barbaadaniin muruu ni dandeettanii jechuudha. Akka inni dhufettis godhachuu ni dandeettan. Garuu irra fooyyessuuf barbaanneeti jechuun namni hin jiraamire akka barbaadetti ofii kan fooyyessee hanga takka irraa fayyadamu jechuu barbaade kun akka amma asitti wal fakkaatuuf jechuu abaaboon keenya hundi akka nama harkaan kaasee yookiin ammootuyyu harkaan hojjanneetitti akka nu wal fakkaatuuf baay'ee miidhagaa kan tahee fi bareedaa nu tahee hawata kun asitti rogni kun wal fakkaata jechuu rogni kun akkanatti walitti galuun sila sababa maqasii mummurre jechuu osoo maqasii mummuruu baanne walitti hin galu quba keessaniin itti qaqqabuu qabda sirriitti ka qaama keessan yookiin harka keessanitti rakkate xiqqoo qabu jechuudha. Sababni isaa hinnaan haala kanaan keessa kan seenuu fi kan itti fayyadamu shamarran keenya yeroo har'aa jechuudha biyya keessatti namni tokko maallaqa meeqa baasee harkaa luka yoo godhatu akkasuma biyya ambaa keessatti hawwitaan haala salphaa ta'een kun akkanatti ofirra laxxaftanii boodasanii hinnaa irratti dibdanii hinnaa keessan sa'a 2 sa'a 3 ofirra tursiistanii ammootu jechuudha. Namni magaalli hinnaa gurraacha haala kanaan fayyadamuu ni dandeetta. Hinnaa gurraacha kurtee haaluma salphaa ta'een waraqaa kana ofirra laxxaftee ofirratti goote walakkaa sa'a daqiiqaa 40 booda sa'a tokko booda ofirraa dhiitee
ofirraa baastee ofirraa dhiquu dandeetta. Gichi booda ammoo komentii jalatti du'aayii haala gaarii ta'een naa godhuu dandeetta. Akkasuma ammoo namoota sitti dhiyaataniifis dabarsuu ni dandeetta. Hundi keessanuu fayyaan faasiniin jedha. Horaa bulaa Oromoo koo guutuu namoonni maatii koo taane subscribe godhaa, warri maatii koo taatan galatoomaa sin jaalladha. Like godhaa viidiyoo hiriyoota keessanii share godhaa. Akkasuma ammoo qophii ramadaanaa haala bareedaa ta'een akkasuma qaama keenya rabbiin ittiin waa ga'u lallaafifachuu bareechifachuu iida irratti ammoo hinnaa namarra hawwuu osoo hin tahin ofii keenya mana keenya keessatti haala salphaa ta'een hojjetachuu fi wantoota adda addaa yaalii godhuun nutti haa baru isiniin jedha. Oromoo kan koo Oromoon keenya miidhagaa waa hedduu beeka malaan fayyadamna waan taaneef waan hundaayyuu nagahatti horaa bulaa hinnaan kiyya akka kanaan bahe. Assalaamu alaikum.